Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Annaimaa Umari. Jalqabarratti Piroofeesar Asaffaa Jaalataa jeequmsi Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru irra caalaa mootummaa federaalaa fi ergamtoota isaatiin raawwatamaa jira jedhani. Mootummaa federaalaa fi michoonni isaa keessumattuu humnoonni Amaaraa jeequmsa biyyattii keessatti uumamu sochii Oromoo komatu. Kuni ammoo tarsiimoo qabsoo Oromoo mirga hiree murteeffannaa ofiitiif taasisu fudhatamummaa dhabsiisuuf taasifameedha jedhani. Itiyoophiyaan qaama araaraa walaba ta'e rakkoo siyaasaa Oromoo haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'een furu malee nagaa argachuu hin dandeessus jedhaniiti jiru. Siraash sabaaf xinxala kana qopheessee jira. Piroofeesar Asaffaa Jaalataa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun xiinxala barreessaniin walitti bu'iinsa kana kan oofaa jiru mootummaa Itoophiyaaf ergamtoota isaatii jedhan. Waggoota 150 darbaniif olaantummaa saba tokkoon saboota Itoophiyaa keessa jiran irratti hojii irra oolee jira kan jedhu xiinxalli kun dhiibbaa diinagdee siyaasaa aadaa fi eenyummaa kana mormuuf bara 1970moota keessaa ABO'n kan damee waraanaa qabu hundeeffamuun warraaqsa fashalaa'ee kan bara 1974 kan bara 1991 fi bara 2018 keessatti hirmaatee jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo jeequmsaa fi sarbama mirga namoomaaf saaxiluu itti fufeera. Mootummoonni wal duraa duubaan dhufan hawaasa Oromoo keessatti rakkoo hawaasummaa siyaasaa aadaa fi diinagdee gadi fagoo fidanii jiru jedhan Piroofeesar Asaffaa Jaalataa. Walitti bu'iinsa irra deddeebiin Oromiyaa lixaan Wallagga keessatti uumamuuf mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo quba walitti qabu kan jedhu hayyuun kun uummanni Oromoo lixa Oromiyaa keessa jiraatu humnoota babal'ifannaa lafaatiif socho'aniin haleellamaa jiru jedhan. Bara 1970moota keessa yeroo hongeen Itoophiyaa mudate uummata naannoo Amaaraa irraa dhufee Wallagga keessa qubate hordofuun humnoonni babal'ifannaa lafaa naannoon kun kan Amaaraati jechuun dubbatu isaanii kan yaadachiisan Piroofeesar Asaffaa Jaalataa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ammoo gara humnoota kanneenii goree jira jedhan. Sababbiin guddaan Abiyyi Ahmad bara 2018 aangootti ittiin dhufe qabsoo Oromootiin ta'uu ragaa kan bahu barruun kun booda irra sochii kana ganuun mirga hiree murteeffannaa sabootaa osoo hin yaadin mootummaa giddugaleessaa kan qabate ta'uu eera. Ilaalcha Itoophiyummaa jedhuun mootummaan Oromoo fi uummattoota biroo cunqurfaman qabachuuf itti fayyadamaa ture jira. Kun ammoo gita birookiraasii waraanaa aadaa diinagdeef siyaasaa gareen uummattoota biyyattii koloneeffataa ture olaantummaa akka argatu taasisee jira jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan caasaa nageenyaa dhoksaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee uumee jira. Haleellaa yeroo dhiyoo asitti raawwatamee fi kanneen asiin dura raawwataman caasaan kun itti gaafatamummaa qaba jechuun ibsee jira jedhan Piroofeesar Asaffaa Jaalataa. Piroofeesar Asaffaa Jaalataa muddee bara 2018 hamma muddee bara 2019tti loltoonni mootummaa kibba Oromiyaatti namoota 80,000 buqqisuu fi 10,000 ammoo to'annaa jala oolchanii jiru jedhan. Amnesty International yeroo sanitti loltoonni mootummaa namoota nagaan 52 ol waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun ajjeesanii jiru jechuun yaadachiisee jira. Barruun Piroofeesar Asaffaa Jaalataa kun mootummaan namoota hidhaman baatii hedduuf leenjii dirqamaa fudhachiisee jira kan jedhan hayyuun kun leenjiin kun hidhamtoonni ilaalcha sabboonummaa tarkaanfachiisan akka dhiisaniif kan yaadameedha jedhan. Gabaasni Human Rights Watch adoolessa bara 2022 baasee gocha mootummaan lixa Oromiyaa keessatti raawwate arrabsoodha jedhee jira jedhe. Dhuma irratti kan jedhan Piroofeesar Asaffaa Jaalataa hawaasni idil addunyaa nageenyi mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka bu'uuf dhiibbaa taasisuu qabu. Kun ammoo kan milkaa'u yoo qaamni walabaa ta'een tokko dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa jidduu seene qofaadha jedhan. Mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota Tigraay wajjin mari'achuuf kan dirqame dhiibbaa hawaasa addunyaatiin irratti taasifamee tureeni kan jedhan hayyuun kun yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuu dideem rakkoo siyaasaa waraanaan furuuf socho'aa jira jedhan. Itoophiyaan qaama araaraa walaba ta'een rakkoo siyaasaa Oromoo haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'een furuu malee nagaa argachuu hin dandeessu jechuun Piroofeesar Asaffaa Jaalataa xiinxalla isaanii goolabaniiti jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti humnoonni mootummaa hidhamtoota siyaasaa lafa awwaalaa qochisiisanii boolla ofii qotatan keessatti ajjeesanii awwaalu namoonni ajjeecharraa miliqan himani. Humnoonni mootummaan bobbaasee hawaasa nagaa ajjeesaa jiran kunneen afaan Oromoo akka hin beeknee fi jibba hamaa uummata Oromoof qabaachuu isaanii jiraattonni himani. Magaalaa Saasiggaa keessatti ammoo dargaggoo qaama miidhamaa ta'e Daawit Misgaanuu Waaqjiraa jedhamu humnoota mootummaatiin ajjeefamu jiraattotaatu nutti hime. Dabalata qabna.
Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti humnoonni mootummaa hidhamtoota siyaasaa lafa awwaalaa safaranii fi qochisiisuun boolla ofii qotatan keessatti rasaasaan erga ajjeesanii booda biyyee itti deebisaa jiru jedhu namoonni ajjeechaarraa miliqani. Namoonni kunneen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti ajjeechaa suukanneessaa kana raawwachaa kan jiran raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa uffata poolisii humna addaa uffatani. Maqaa duula sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo joon poolisii humna addaa fi milishaa Amaaraa yeroo dhihoo Oromiyaatti seenan ta'uu isaanii shakkii qabaachuus himaniiti jiru. Humnoonni mootummaan bobbaase kunneen afaan Oromoo akka hin beeknee fi jibbaa hamaa uummata Oromoof qabaachuu isaanii jiraattonni himaniiti jiru. Magaalaa Naqamteerraa fageenya kiiloomeetira 18 irratti kan argamtu aanaa Saasiggaa keessatti adoolessa 10 irraa eegaluun sakattaan addaa fi ajjeechaan jumlaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu kan himan jiraattonni hawaasni lubbuu isaaf sodaachuun gara bosonaatti baqachaa jiraa jiru. Manguddoowwan namoota dhukkubsatoo dubartootaa fi daa'imman dabalatee qaama miidhamtoonni reebichaa fi hidhaa baqachuu sababa hin dandeenyeef mana ofii keessatti hafan rakkoof saaxilamaa jirus jiru. Dheengadda adoolessa 19 bara 2022 magaalaa Saasiggaa keessatti dargaggoo qaama miidhamaa ta'e Daawit Misgaanuu Waaqjiraas hiree akka kanaatu mudatee jiru jiraattonni. Daawit Misgaanuu barnoota haga kutaa 12ffaa xumuruun magaalicha keessatti lootorii gurguruun of jiraachisuusaa kan himan jiraattonni namni kun qaama miidhamaa ta'uu isaa fi ofiin of bulchuusaa ragaa ba'u. Dheengadda raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin humna addaa magaalattii yoo seenan namoota daandiirra jiran ari'aa akka turan himani. Daawit sababa qaama miidhamaa ta'eef baqachuu dadhabee rasaasaan rukutamee battaluma sanatti ajjeefamee jiru. Mucaan kun jechuudha. Nama baratee kutaa 12 wayii xumuredha. Qaama mucaan kun Mellisaa lamman kun xiqqoo uumama irratti nama olii gadi akkas Mellisaa daddabaadha. Mucaan kun akkas gaafa deemu Mellisaa bitaa mirgaa irratti ciisaa deemaa baratee garuu xumureera. Mucaan kun jechuudha siyaasa keessatti nama hirmaatuu fi tikeetuma faaga nama gaddiinsa kun gabaa keessa deddeemte waanuma akka tikeetii lootorii kanaa jechuudha. Alee keessatti hirmaatee hin jiru. Aanicha keessatti reebicha saamichaa fi ajjeechaan suukanneessaan torbaan kana keessa hammaachuu kan himan maddeen ajjeechaan suukanneessaa dhaga'uuf nama sodaachisuutu raawwatamaa jira jechuun waan arganii fi dhagayan dubbatu. Humnoonni mootummaa dargaggootaa fi namoota nagaa erga to'annoo seeraa jala oolchanii booda naannoo kaampii raayyaa ittisa biyyaatti geessuun lafa awwaalaa safaranii fi kennuufiin boolla erga qochisiisanii booda jiraatti boolla ofii qotan keessa isaan seensisuun rasaasaan ajjeesanii biyyee itti deebisaa jiru jiru. Odeeffannoon hafee kan biraan mana namaa cabsanii qarshii siree namaallee waan akka firaashii kanaa haamuu qodaa keessallee qodaa ro'oo keessallee baaduu namoonni godhatanii mataasanii kaa'atanillee fuudhanii dhuguudhaan waan adda addaati kan isaan hojjechaa jiran. Miira sodaa namni hojii dhiisee daldala keessa jooree nama baqachuurraa kan hafe waraana kana baqachuurraa kan hafe mana isaatti hin gallee manni isaa cufaadhaa mana dhiisee daggalatti darbee halkan kanallee bakkee keessa bula malee namni sodaa guddaa keessa jira yaaddoo guddaadha waan haalli jiru. Ajjeechaa suukanneessaan kun hawaasa rifaasisee namuu baqatee gara bosonaatti badaa jiraachuu kan dubbatan jiraattonni dhaabbileen mirga namaa falman yakka hamaan irratti raawwataa jiru kana akka argan barbaannaa ja'anii jiru. Uummanni Oromoo sagalee akka isaaniif ta'u dhaammatanii ijji miidiyaalee gara isaanii akka mil'atu gaafatanii jiru. Komii hawaasa kanaa ilaalchisuun bulchaa aanaa Saasiggaa obbo Alamaayyoo Ejjetaa dubbisuuf bilbila harkaa isaanii irratti bilbilee ture. Aappii obbo Alamaayyoo Ejjetaaf irra deddeebiin bilbillus bilbila nurraa hin kaasne. Komii hawaasa kanaaf deebii akka nuuf kennaniif ergaa barreeffamaa erginee fi itti deebinus yeroo lammaffaaf bilbila nurraa osoo hin kaasin hafanii jiru.
jaarmiyaan mirga namoomaaf falmuu amnistii intarnaashinaal ajjeechaa wallagga lixaa toleetti raawwatame irratti qorannaan walabaa akka taasifamu gaafate. Jaarmiyichi kana kan jedhe ibsa har'a adoolessa 21 bara 2022 baaseen yommuu ta'u ajjeechaan waxabajjii 18 bara 2022tti raawwate kanaan namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu madaa'uu fi qabeenyi barbadaa'uu dubbate. Mootummaan ajjeechaa kana waraana bilisummaa Oromootu raawwatee jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin ajjeechaa kana kan raawwatee loltoota mootummaa fi garee gaachana sirnaa jedhamuun ijaarameedha jechuun qaamni walabaa seenee akka qoratu waamicha taasisee ture. Miseensi mana marii bakka bu'oota Itoophiyaa fi miseensi paartii Bilxiginnaa obbo Hangaasaa Ibraahim ajjeechaa kana humnoota mootummaan waboo fakkeessee bobbaaseetu raawwate jechuun isaa ni yaadatama. Amnesty Internationalitti daayirekteera bahaa fi kibba Afrikaa kan ta'an Diipros Meekchanaan ajjeechaan gara jabinaa lubbuu ijoollee fi dubartoota galaafate kun qorannoo walabaatiin qulqullaa'ee itti gaafatamummaan jiraachuu qaba jaaniiti jiru. Dhalattoonni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa sababa lola mootummaa fi hidhattoota gidduutti gaggeeffameen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himatanii godina Kamaashii aanaalee akka Baloo, Jaganfooyii fi Seedaal keessaa buqqaafamanii naannichuma keessaa fi godina Wallagga Bahaa keessa jiraachuu buqqaatonni dubbatan gargaarsa dhabuudhaan rakkannee jechuun komatanii. Namoonni miseensota maatii isaanii guutuu wajjin aanaa Seedaal jedhamu keessaa buqqaafamanii magaalaa Asoosaa keessa qubsiifaman ammoo sababa deeggarsa dhabuutiin rakkoo beelaatiif saaxilamaa jiraachuu himatanii jiru. Hoogganaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqany Taasisaa ammoo bakkeewwan tokko tokkotti sababa rakkoo karaatiin erga baatii waxabajjiitii as konkolaattonni gargaarsa fe'an dhaqqabuu hanqatanii turani. Amma garuu gargaarsi gahaa jira jechuun dubbatanii. Buqqaatonni danuun baatii jalqaba qe'ee keenyarraa buqqaanu sana qofa gargaarsi xiqqoo nu dhaqqabee ture. Ergasii gargaarsa dhabnee haala ulfaataa keessa jirra jechuun komii qaban ibsatanii. Galmee miseensonni koree mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa namoonni 17 fi gaazexeessitoonni ONN 2 keessa jiran ilaaluun manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha har'a waleen ragaa abbaa alangaa dhaga'uuf fulbaana 27 bara 2015tti beellama bulfachuun ibsame. Miseensonni koree mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa namoonni 17 fi gaazexeessitoonni ONN 2 guyyaa har'aa mana murtii waliigalaa Oromiyaa calcaliitti argamutti dhiyaatanii turani. Mamma Fantaallee dabalata qaba. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa kanneen obbo Tolamaaram Magarsaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti akka himanitti himannoon abbaan alangaa hidhamtoota siyaasaa kanneen irratti bane mootummaa bu'uura heeraa fi seeraa qabu ugguruu fi danquu kan jedhudha. Kana dura himannoon kun bu'uura seeraa waan hin qabneef akka haqamu jechuun mana murtii gaafachaa turuu ibsanii jiru. Bu'uuruma kanaan manni murtichaas abbaan alangaa himannoo isaa akka fooyyeffatuuf kana dura marsaa adda addaa jala murtii kennee kan ture ta'uufi yeroo garaagaraattis abbaan alangaa himannoo osoo hin fooyyeffatin dhiyaachuusaaf himatamtoonni komii qaban ibsachaa turanii jiru. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa oolmaa dhaddachaa har'a ooleen himannoon kun akka hin haqamnee fi bu'uura keeyyata yakkaa ittiin dhihaaten akka itti fufuu qabu jala murtii kennuusaa obbo Tolamaariyaam himanii jiru. Mormiin akka sadarkaa duraatti ta'e tarreen himata keessatti tuqamee dhiyaatee fi keewwatni himataman kan wal madaalu miti. Tarreen himata keessatti tuqamee dhiyaate kan seera yakkaa biyya kanaa keewwata 258 jalatti ufu malee keewwata yakkaa 238 tokko baa jalatti kan kufu miti wanna ta'eefi ammallee alkallattiidhaanii abbaan alangaa himata isaa hin fooyyessine kan jechisiisudha. Malee himanni fooyya'eera waan hin jechisiisneefi inni kun sirratee akka dhiyaatu kan sirranne yoo ta'e immoo galmeen akka nurraa cufamu kan jedhu ture. Haaluma kanaan manni murtii mormii dhiyaate kana ilaalee jalmurtii laateera. Jalmurtii laataniinis tarreen keewwata 238 isaan itti himataman jalatti tuqamee dhiyaate kuni
kan keewwata 258 Dhaddacha irratti himannoon jiru erga dubbifamee boodam yaadni himatamtootaa dhaggeeffatamee akka ture kan himan obbo Tolamaaram himatamtoonni hundi himannoo isaanitti baname amananii ta'us malee garuu gochichi akka hin taane bu'uura heeraatiin deeggaramuun dhaddachaaf ibsanii jedhu. Yaadni mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa hundeessuuf jedhamee akka yaadaatti dhiyaate kun immoo yaada heeraa fi seera biyyaatiin deeggaramu ta'uusaa faallaa seeraa kan hin taane ta'uusaa haala wal fakkaatuun paartileen biraa akka Izeemaa, Hibir Itoophiyaa, Baalderaas fa'aa jedhaman illee yaada wal fakkaataa qabatanii biyya kana keessa socho'aa kan jiran ta'uusaa isaan irratti dhiibbaan yookaan immoo himatni dhiyaate kan hin jirre ta'uusaa haa ta'u malee haala isaan hin beekneen akka Oromiyaatti isaan irratti himatni dhiyaate kunillee sirrii kan hin taane ta'uusaatii fi yakkas kan hin taane ta'uusaa haala wal fakkaatuun ibsatanii gochaa yakkaa raawwatan kan hin jirre ta'uusaatii fi balleessaallee kan qabne ta'uusaa ibsataniiru jechuudha mana murtiitti. Itti aansuun gareen abbaa alangaa simannoo dhihaate ilaalchisuun ragaa dhiyeeffachuuf fedha akka qabuu fi bu'uura seerri ajajuun beellamni ragaa dhagahuu akka qabamuuf gaafachuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tolamaaram Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Manni murtichaas ragaa abbaa alangaa dhagahuuf beellamatti aanu ji'a 2 booda jechuunis fulbaana 27 bara 2014 akka bulfate obbo Tolamaaram ni dubbatu. Gurmuun abukaatoo hidhamtoota siyaasaa himatamtoonni kun bakka jireenya fi mana hojii beekamaa waan qabaniif akkasumas abbootii maatii waan ta'aniif mirgi wabii eegamee fi alarraa deddeebi'uun dhaddacha akka hordofan gaafateef ture. Haa ta'u malee gurmuun abbootii alangaa himannoon himatamtoota kanarratti dhiyaate mirgi wabii kan eegsisuuf miti jechuun mormee akka ture obbo Tolamaaram himanii jiru. Gochaan himatnaa isaan irratti dhiyaate illee gochaa himatnaa walxaxaadhaa fi cimaa waan ta'eef kana sababa gochuudhaan dhimma isaanii ni hordofatu jennee namanni waan ta'eef mirgi wabii isaanii qofaa ta'uu qaba. Jechuudha mormi isaa dhiyeeffateera. Anuma kanaan manni murtiis dhimma mirga wabii kanaa wajjin wal qabatee falmii karaa abukaatoo fi himatamtoota hin ka'e akkasumas mormii karaa abbaa alangaatiin ka'e wal bira qabee madaaluudhaan mirgi wabii isaanii eegamuu fi qabamoo kufaa ta'uu qaba. Kan jedhu irratti galmurtii laachuudhaaf adoolessa 20 lakkoofsa biyya kanaa jechuudha. Beellama qabatee jira jechuudha. Manni murtichaas falmii abukaatoo fi abbaa alangaa wal bira qabee ilaaluun mirga wabii eeguu fi dhabuu ilaalchisee jala murtii dabarsuuf adoolessa 26 bara 2014 karaa abukaatoo isaanii akka dhaddacha hordofaniif beellama qabateera. Baha Oromiyaa aanota garagaraatti hongeen hammaatee beeyladootaa fi namoota miidhaa jiraachuun dhagahame. Bakkeewwan yeroo ammaa hongeen akkaan hammaachuun hubaatii geessisaa jiran godina Harargee lixaa aanota akka Hawwii Guddina, Bookee Burqaa Dhintuu fi Gumbii Bordoddeefaa ta'uu maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii himaniiti jiru. Godina Harargee bahaa aanaalee gara gammoojjii jiran keessattis hongeen hammaatee namootaa fi beeyladoota gaagaa jiraachuun odeeffannee jirra. Balaa hongee mudateen hawaasni miidhamaa jiru gara waajjira hoggansa sodaa balaa aanota kanneenitti iyyatus deebii homaatuu dhabuu maddeen himaniiti jiru. Yaadannoon waggaa 45ffaa gaazexeessaa Abubakar Muusaa Kaleessa Hararitti kabajame. Seenaa miidiyaa afaan Oromoo keessatti gaazexeessitoota maqaan isaanii leellifamu gidduutti adda duree ta'uun namoota maqaan waamamu keessa abbaan ogummaa baay'ee fi qabsaa'aan Abubakar Muusaa isa tokko. Hojiilee barreeffamaa, diraamaa, walaloo fi wallee akkasumas yeedaloo weelluu qopheessuun gurra guddaa kan horate Abubakar Muusaa bara 1940 keessa Harargee Araddaa Oborraatti dhalate. Abubakar Muusaa Awwadaay Roobaa umrii isaa ijoollummaatti miseensa baandii Afran Qallootti kan makame yoo ta'u hogganummaa fi qindeessummaa muuziqaatiin jajuu olaanaa argatee ture. Barsiisaa afaan Oromoo hambaa muuziqaa ammayyaa Oromoo fi diraamaa raadiyoo bebbeekamoo kan ta'e Abubakar Muusaa bara 1960moota gara dhumaa keessa waa'ila hojii isaa Shawaalul Mangistuu waliin diraamaa mata dureen isaa Yuuyyaan namaa miti jaamu barreessuun kallattii miidiyaa afaan Oromoo jijjiiruu danda'u isaatu himama.
walleewwan bebbeekamoo hedduuf abbaa kan ta'e Abubakar Muusaa abbaa ijoollee sadii fi qabsaa bilisummaa saba isaa ta'ee osoo jiru umrii isaa 30tti bara 1969 magaalaa Harar keessatti humnoota mootummaa Dargiitiin ajjeefame. Abubakar Muusaa xurree gootummaa afaan Oromoo fi Oromummaaf bu'aa aarsaa lubbuu kaffaluun gara jabeenyaa abbootii irreetiin reeffa isaallee bineensaan nyaachifamu waayilloonni isaa ragaa ba'u. Gaazexeessaa Abubakar Muusaa bara 1969 galgala guyyaa akka kaleessa magaalaa Harar keessatti ajjeefamuu isaa sababeeffachuun yaadannoon waggaa 45ffaa isaa magaalaa Hararatti kabajameeti jira. Ministeer Deetaan Ministeera Nagaa fi Miseensi Caffee Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'a yaa'iin Caffee Oromiyaa kaleessa wayita jalqabamu afayaa'iin Caffee Oromiyaa carraana dhoorgatan jechuun komatanii. Obbo Taayyee Danda'a fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreeffama maxxansaniin ajandaa dabalataa qabsiisuuf harka baasanii akka turan himani. Kabajamoo afayaa'iin erga carraanaaf laatanii booda maayikii cufuun sagalee ukkaamsanii sanumaan carraa fayyadamuu hin dandeenye jaanii dhiisan jechuun Obbo Taayyeen barreessanii jiru. Afayaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan ajandaa irratti namni yaada dabalataa qabdan jechuun erga carraa laatanii booda itti fufaa jaanii turani. Booda ammoo sagaleen hasaasii jalaan carraatti fayyadamuu hin dandeenye jettu yoo dhagahamtu Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan carraatti fayyadamuu hin dandeenye jechuun maayikii yeroo cufan mul'atee jira. Ajandaalee dhiyaatan kanneen irratti yaadni yoo hin jiraanne akkaataa hojumaata caffee labsii lakkoofsa kabajamoo afayyaa'ii yaadni jira. namni dubbachuun dhorkaadha seera miti. Yaadni keessan maal? Ajandaadha. Ajandaa irratti kan dubbachaa jira. Ajandaa yaa irratti gaafii qabdu. Yaadni keessan maal? Itti fufaa. Carraan kan namni itti fayyadamuu hin dandeenye. Ajandaalee lama yaadee kan jiran Obbo Taayyee Danda'a tokko dhimmi nageenyaa bu'uura waa hundaa waan ta'eef gabaasa biroo irraa addatti bilchinaan haa ilaalamu jechuu fi kan lammadaa ammoo kufaatii nageenyaa fi kufaatii bulchiinsaa uummata keenyaa dararaa jiruuf caffee kabajamaan akkaataa heeraa Oromiyaa keewwata 12 muraa 2 fi keewwata 49 muraa 3 qaa jalatti tumameen sagalee diddaa amanamummaa kennisiisuun itti gaafatamummaa akka mirkaneessuu gaafatuu fi turee jaani. Dhumarratti gabaasa bara 2014 fi karoora bara 2015 pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan dhiyaate irratti sagalee mormii akka kennan Obbo Taayyeen ibsaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun galgala kanaaf qindeeffannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Gama xiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork tanneen hafanii waliin turtii gaarii.